Odeeffannoo haka dhugaa'ii fafaasu jaaraa miidiyaa ogeeyyuu. Egaa akkam jirtan hordoftoota jaarraa miidiyaa akkam nagartu qophii har'aatiin sooshaal miidiyaa kanarratti torbaan kana oduu deemaa jiru qabadhee isinii dhiyaadheera. Odeeffannoo adda addaa hin argattan jedhee yaada hanga dhumaa akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Egaa kan qabadhee isinii dhiyaadhe waa'ee kitaaba Leencoo Lataa seenaa jireenya seenaa qabsoo waa'ee Leencoo Lataa irratti barraa'edha. San keessaa immoo kitaabni kun kan barraa'e Zufaan Urgaatiinidha. Kana keessatti waa'ee haala du'a Baaroo wajjin wal qabate kitaabni kun Leencoo Lataa qaamaan waan achi turaniif seenaa achitti argan waan yoo san ta'e nu himanii jiru. Kanaaf galatoomfamuu qabu waan nu himaniif. Garuu waan isin ajaa'ibu wanni amma isaan Leencoo Lataan haasaan kun waan haarawaa miti. Waan kana dura haasaamaa turedha. Waan barreessitoonni hedduun barreessanidha. Fakkeenya yeroo jalqabaatiif haala du'a Baaroo irratti kan barreesse Profeesar Maraaraa Guddinaadha. Kunis bara 1987 Itoophiyaa matseetii Itoophiyaa jedhamu san irratti haala du'a Baaroo ibsanii turanii Dr. Maraaraa Guddinaa jechuudha. Kan biraa Leencoo kana durayyuu kitaabni Leencoo Lataa osoo hin bahin durallee Leencoo Lataa Ameerikaa 2001 keessatti deeggartoota qabsoo Oromoo wal gahaniif haala yeroo san ture ibsa kennanii turan. So waan amma jedhan kana hoosanis diteelii ibsa kennanii turan. So wanni amma isaan baasan kun durumaa wannaasan waan haarawaa miti jechuudha. Akkasumas kitaabota waa'ee ABO irratti wal qabatee barraa'e irratti seenaan kun baay'ee ka'eera. Kitaabota hedduu dubbisuu dandeettanii kitaabota san keessatti haalli du'a Baaroo barraa'ee jira jechuudha. Kan biraa kitaaba Leencoo kana duras obboleessi isaa Abbaa Caalaa Lataa kitaaba barreesse irrattis waan kana 2014 akka barreesse Abbaa Caalaa Lataa. So kitaaba san keessa haala du'a Baaroo irratti innis barreessanii jiru. Akkasumas dhiyeenyallee warra dhiyeenya jechuu dandeenyu keessa fakkeenya kitaaba Dhugaasaa Bakakkoo barreesse irratti illee waa'een kana barraa'ee jira. So seenaan amma Leencoo Lataa barreessanii fidan kun waan haarawaa miti jechuudha. So wanna haarawaa miti. Kitaabni isaan barreessanii mata duree haala du'a Baaroo irra wal qabatee wanni isaan barreessan sun waan haarawaa miti. Wanna kana duras deeggartoota ABO yoo sanachi turan galmatti argaman saniif ibsa kennanii jiran. Akkasumas kitaabonni waa'ee ABO irra barraa'es waan kana diteelii haaluma amma jiru haaluma amma Leencoo Lataa ibsi kanaan barraa'ee jira. Akkasumas Abbaa Caalaa Lataa illee barreessee jira. Dhugaasaa Bakakkoo illee waa'ee kana irratti barreessanii jiran jechuudha. So wanna haarawaa miti wanna amma Leencoo Lataa nutti hime. Egaa barreeffamoota nama afuraniin barraa'e kana jechuun kan Maraaraa Guddinaan barraa'e, kan Abbaa Caalaa Lataan barraa'e, kan Dhugaasaa Bakakkoo fi Leencoo Lataan barraa'e wanna tokko irratti walii galu. Isaanis Baaroo kan ajjeese Badoo Dachaas kan jedhudha. Garuu sadan keessaa barreeffamni Dr. Maraaraa Guddinaa wanna gargar bahuun jira. Isaan akka jedhanii barreessanitti Badoo Dachaas qumaaraa Baaroo tumsaa taphatu sirriitti hordofaa ture jedhu barreeffama isaanii keessatti. Chaayinaa deemee meeshaa waraanaa naa kennamee fidee dhufaa ala deemee Baaroo kan jedhu Badoo Dachaasiif hin liqinfamne. So mormaa ture jechuudha. Yoo meeshaa waraanaa siif kennamee kan waa'ee meeshaa waraanaa dhugaate si osoo hin taane namni biraa deemuu qabaa jedheetiin mormaa ture. Garuu immoo harka caalmaa yeroo san tureen hin mo'amaa jechuudha Badoon. Yoo kana Baaroo qumaarri taphattu asirratti dhumataa jechuun itti dhukaasee ajjeese. Ufii immoo du'a kabajaa qabdu du'ee jedhanii barreessaniiru. Kaawwan garuu warri sadan jechuun Abbaa Caalaa Lataa, Dhugaasaa Bakakkoo fi Leencoo Lataan kan barreessan Badoon dhukkuba sammuu waan godhateef
baaroo ajjeesee jedhanii barreessan jechuudha. So garaagarummaan jara afran kan Maraaraa Guddinaa seenaa addaa barreessaa jechuudha, seenaa biraa. Warri sadan garuu dhibee sammuu waan godhateef saniif ajjeesee jedhu. Egaa du'a baarootiin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf baaroo kan ajjeesee Jaarraa Abbaa Gadaatii oduun jettu baay'ee deemaa turte. Oduun kun osoo Jaarraa Abbaa Gadaa abaa'uu keessa jirudha. So oduun kun bal'attuu jaarraan hin mufatan oduu kanarratti. So abaa'uu keessaa ba'uun dhaaba Ifloo jedhamu akka hundeessan ta'ee jechuudha. So oduun kun uummata keessatti waan bal'ateef hanga 1987tti oduu kanatu deemaa ture, oduu kanatu barsiifamaa ture jechuudha. Uummanni kabeekus akka jaarraan baaroo ajjeeseetti jechuudha. Even dhaabni kaadireewwan abaa'ollee uummata kan barsiisaa turan akka jaarraan baaroo tumsaa ajjeeseetti jechuudha. Garuu gaafii tokko gaafachuu hin dandeenya. Oduun Jaarraa Abbaa Gadaa baaroo ajjeese jedhu kun eessaa dhufee kan jedhudha. Gaafiin kun namni baay'een Leencoo Lataatu waan kana haasaa, Leencoo Lataatu waan kana uumee jira. Garuu yoo haala qorannee ilaallu hariiroo Leencoo Lataa yeroo baay'ee abaa'oo baha jiran kan wajjin hariiroo inni qabu baay'ee xiqqaadha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara bahaa deemee Leencoon erga wanni sun mudate erga baaroon ajjeefamee jechuudha. Osoo baay'eelleen turiin gara Kaartuum deemuudhaan gara lixaa kanatti qabsaa turanii jechuudha. So oduu kijibaa kana kan dhaaba tokko bakka lamatti foo'ee uummannis waraannis akka miidhamu kan godhe eenyutu maddisiise, eenyudha oduu maddi oduu kanaa kan jedhu itti ilaallaa jechuudha. Namni oduu sobaa kana babal'isaa ture Bobbaasaa Dhaabaa jedhama. Bobbaasaa Dhaabaan maqaa qabsoo isaati. Maqaan isaa dhugaa Olaanaa Lammuu nama jedhamudha. Namni kun yeroo bara Haile Sillaasee Akaadaamii Harar keessatti nama barsiisaa turedha. Akkasumas qabsoo hidhannoo san abaa'oon dhossaan godhaa ture sanitti nama baay'ee hirmaataa turedha. Garuu erga dhaabatti makamee namni kun nama gahee badaa jechuun dhaabni akka miidhamuu fi dhaabni akka addaan caccabu nama godheedha. Namni kun maal jedhaa ture? Jaarraan nama hin baranneedha. Waraana anatu hoogganuu qaba kan jechuudhaan qabsaa'ota nama kakaasaa turee fi nama shiraa turedha. So namni kun oduu kana babal'isaa ture garuu dhaabni irraan fudhanne. Maaliif yoo san namni kun qaamaan bakka sanii waan hin turreef jechuudha. Namni kun yoo waa'ee du'a baaroo akkuma dhaga'een maal jedhe seetu baaroo kana ajjeese jaarraadha jedhe. Maaliif yoo jedhan baaroo tumsaa nama barateedha. Jaarraan nama baratee hin jaalatu. Kanaaf baaroo ajjeesee jedhee walola kana baay'ee nama babal'isaa ture. So namni kun nama Bobbaasaa Dhaabaa nama jedhamudha. I think ammallee Ameerikaa jiraata. Maqaan isaa sirrii Olaanaa Lammuu nama jedhamudha. Nama abaa'oon akka addaan cabuu fi abaa'oon akka addaan bahu nama lubbuun nama meeqa akka dhumu gochuudhaan oduu kijibaa olii gad oofuudhaan dhaabni akka miidhamu namni godhe nama Bobbaasaa Dhaabaa yookaan Olaanaa Lammuu jedhamudha jechuudha. Oduu sobaa kana kan uume. Bara 1970moota keessa dargiin dargaggoota magaalaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhatu yoo eegalu so gara gaara mul'atatti dargaggoonni sunniin dheessuu eegalanidha jechuudha. Yoo kana dhaaba sirrii osoo hin taane kan dargaggoonni kunniin wal argaa turan namicha shiraa kana Bobbaasaa nama jedhu kana wajjin jechuudha. Yoo kana maal jedheetiin ijoollee magaalarraa gara gaara mul'ataa dhuftee isatti makamtu Jaarraa Abbaa Gadaa hinaaffaadhaan ka'uudhaan baaroo akka ajjeese barsiisaa ture jechuudha. So dargaggoonni magaalarraa dhufan kun abaa'oo isa sirrii osoo hin taane garee Bobbaasaa kanatti makamuu eegalan. Yoo kana oduun Bobbaasaan tamsaasu kun ololli inni oofu kun dhaaba bira ga'uun eegala.
yeroo kana jaarraa fi waggantoota dhaaba ABO jidduutti waan hin taane uumuu eegala jechuudha yeroo kana. So dhaabni illee bobbaasa irratti tarkaanfii fudhachuuf yoo yaadu humni isaan qata tarkaanfii osoo hin fudhatin hafan jechuudha. Yoo kana jaarraa fi mul'isii fi akkasumas qabsaa'ota hanga murtaa'e qabsaa'onni hanga murtaa'an ABO keessaa ni bahu jechuudha. So bobbaasaan waan kana yoo dhaga'u jaarraa fi gareen jaarraa bakka jiranitti dhaquudhaan waraana itti banuu eegala jechuudha. Oduu kijiba bobbaasaan oofu kanaan waraanni ABO akka malee miira keessa galuun jaarraan waraana jaarraatiin walloluu eegalanii walloluu itti fufanii jechuudha. ABO'n boodarraa suuta shiraa bobbaasaa dhaabaa kana hubatuudhaan aangoorraa ni kaasaa jechuudha. Murtiifis ni dhiyeessaa jechuudha. Yeroo kana bobbaasaan yoo waan kana hubatu dirree qabsootirraa ni bada. Ergasii nama Sheikh Muhammad Alwan nama jedhamu nama Darg irratti fincilaa ture amansiisuudhaan ABO waraanuuf yaalii godhee ture. Kun hin ta'u jedhu gara Somaaliyaa baqatee jechuudha. Yoo achi ga'u immoo namoota hanga murtaan wajjin dhaaba IBSO yookaan OPLF kan jedhamu hundeessa. So garuu haa ta'u malee wanna bu'aa hangana qabu fiduu hin dandeenye. Yeroo ammaa namtichi kun I think waggaa naannoo gara 90 hin ta'a. Gara Ameerikaa ta'u garuu biyya alaa hin jira jedhamee shakkama. Kanarratti wanni gaafii nama kaasisuu tokkotu jira. Baaroo Tumsaa jaarratu ajjeesee oduun jettu tun oduu sobaa ta'uu osoo beeku ABO'n kaadireen isaa garuu waggaa dheeraadhaaf oduu kijibaa kana uummatatti akkasumas waraana isaa yoo leenjisu oduu kijibaa kana obaasaa ture. Oduu kijibaa kanarraa kan ka'e ABO'n bakka lamatti ABO fi Ifloo jedhamee addaan qooduudhaan dargaggoota hedduutu jidduu kanatti dhume jechuudha. Dhaabni akka dhaabatti oduu kijibaa kana osoo beeku kaadiroowwan isaa akka barsiisan gochuu isaatiif akka waliigalatti waggantoonni ABO hunduu itti gaafatamu. Oduu kijibaan kun dhaaba tokko ture akka lama akka ta'u akkasumas qabsoon Oromoo akka laaffatu kan godheedha. Garuu Leencoo Lataa immoo akka nama tokkotti itti gaafatamaa gochuun baay'ee rakkisaadha waa'ee oduu kanarratti. Maaliif kan barsiisaa ture akka dhaabatti barsiisaa ture ABO'tu barsiisaa ture. So waggantoonni dhaabaa hunduu itti gaafatamummaa qabu. Kitaaba Leencoon barreessan kanarratti yoo waa'ee du'a Baaroo Tumsaa himan kana keessatti wantoota hin taanee fi wantoota osoo hafanii gaariidha jedhamu wantoonni barraa'an jiru. Kana keessaa fakkeenya Baaroon nu asii bakka hin qabnu naan jedhee jedhu tokko Baaroon akkas isaanii jechuu isaanii nu hin beeknu. So wanni amma isaan jedhan kun ifaa miti jechuudha. Baaroon nu asii bakka hin qabnu kan jedhan kun ifaa miti. Kitaaba Leencoo Lataan barreessanii waa'ee du'a Baaroo ibsan kana keessatti jechootaa fi wantoota adda addaa wantoota ifan ta'inii fi wantoota nama biraa muufachiisuu danda'an galchanii jiru. Fakkeenyaaf Baaroon nu asii bakka hin qabnu naan jedhe kan jedhu kun ani maaliif akka galchan ifaa miti. Even Leencoon waa'ee seenaa barreessan kana wanna kana galchuun isaanii wanta isaan itti hamataman fakkeenya amma Leencoo Lataa ummata Wallaggaatiif malee ummata Kaawwaniif dantaan qaban kan jedhu booldi ta'ee akka mul'atu kan godheedha. Fakkeenya Baaroolleen osoo akkas isaan jedhee tokkummaa ummataatiif jecha osoo dhiisanii gaarii ture. Wanni akkana ummata jidduutti waan hin taane summii hin taane facaasa waan ta'eef. Kan biraan wanni akka gaafitti na kaasuu barbaadu immoo Baaroon fi wanni akka gaafitti kaasuu barbaadu Baroo fi Badoo fi Baaroo jidduu wanni ture maalidha? Maal irratti wal lolanii? Waanuma mataan isaa tuqameef tarkaanfii sammuu fudhate moo maalidha hariiroon isaan jidduu jiran? Kan jedhullee osoo
mor barreessanii turanii gaarii ture soo dhugaan jirtu kana waan wajjin turtaniif galatooma isiniin jedha. Odeeffannoo hakaa dhugaa ifa baasu.